eegunullee rabbii gadi gollaa of eeguu qabna. Rabbumti nu haa eegu sinin jedha obboloota kiyyaa. Keessattuu akkuma mucaa irraa dubbatetti nuti shamarranii warri maxbaa dalannu yeroo hunda gaazaa nyaata godhuuf buna danfisuuf yaa hunda hojjetuuf nu ka kushiinaa seenu jechuudha. Kanaaf rabbi wallaahi nu haa eegu maxbaa ka gizee hunda seenanii fi miti. Haa ta'u ammoo of eeggannoo barbaachisaa seeraan haga rabbi jedhaa kararra hin taanaa jedhassanii isallee cufamee yeroo banamullee cheekii godhuun barbaachisa. Yaa obboloota kiyya of eegaa lubbuun baateen deebitu. Baay'ee nama dhagama, baay'ee nama gaddisiisa. Wallaahi baay'ee natti dhagame. Nyaanna jedhanii biyyaa bayanii osoo isaaniin dabarin osoo akkuma hayaati osoo feemasii ta'anii yuutuuba qabaatanii qaata sirriitti namni hedduurra hojjetan fakkaate kaleessuma natti fakkaate taateen kun katayana dhaganama arge ganama subii feesbuukii akkuma tasaa seenee arge garuu akka argenillee irratti hin hojjenne baay'ee wallaahi baay'ee nama dhagama. Rabbiin rahmata isaanii haa godhu. Rabbiin araarama gubbaa kanatti biddaa isaan gubee jalatti wallaahi rabbiin jannatul firdoosiin keessa isaan haa kaayatu. Aanaalii isaaniitiif haadha abbaa obboleewwan firaa firtitti isaaniiti rabbiin jajjabinnaa fi rahmata dhuma hin qabne isaanii haa kennu. Wallaahi nyaanna jedhanii biyyaa bayanii kunoo haganumaaf ol nyaanna yaa obboloota kiyya. Kunoo qormaata nu haa ta'u. Nuti keessattuu yeroo baay'ee namni miidiyaa kana ol bahee maqaa ol balleessee wal nyaatee wal cicciree gad ol garagalchu nama biyyaati miti. Namni biyyaa miidiyaa ka fayyadamu nama takka akkuma waliin beenu jechuudha. Kan fayyadamu numa jechuu ka wal nyaatus numa. Haala jireenya biyya namaa dararaa biyya namaallee osoo beennu wali hinaaffannu kaase jechuu. Yaa obboloota kiyya eenyullee xiqqaattus guddattus waan ofii dalagate nyaata jechuun ati hojjattee san jiraachiftu ati rizqii keenyaatu rizqii ma ofii nyaata waan ofii dalagatu nyaata haa dalagatee nyaatu namni tokko maaltu naaffaan nama geesse du'aa gana namatti daqiiqaa takka keessa osoo amma hojjinaa sa'an amma dhabaman kana yaa obboloota kiyya namni atini arrabsites osoo si biraa tasa darbee odoo ati ammoo odoo afootti siin jedhin darbee namni si arrabse sun osoo afooytu siin jedhin darbe wallaahi afooytu malee rabbiin gaafii isarraallee nu gaafatu ta'a jechuudha. Wallaahi rabbiin hunda kennaayyoo nu haa eegu nullee aga dandeenyu ufaa eenyu du'a haganaa yeroo gabaabduu keessatti daqiiqaa muraasa keessatti odoo amma ol bira jira amma achi deemanii maxbaa seenanii dhabaman kana du'a ganaa tanaaf akka waliin jibbinne yaa obboloota kiyya wallaahi jiruun tunuu nama jibbisiifti jechuudha. Hin nyaadhee mana ijaaradhee dalagadhee waan akkanaa ta'ee jedhame namni kun akkuma naafsii waan jabaa waan guddaa ofii yaada jechuudha. Akkuma naafsii mana ijaaradhee bultii ijaaradhee faamilii kiyya jijjiiree akkana biyyatti hin galu biyyaa bahee akkanatti hin galu osoo jedhee faaju osoo yookaan jireenyi isaatu jireenya gadaddoo jireenya dararaa taatu duniyaa kanarraa lixa jechuu yookaan garaa ofiitti nyaatanii hin quufne yookaan dalaggaayyuu qabaatanii dalaggaa sanitti rahaa arganne osoo garaa ofii hidhatanii jiraatan haala kanaan duniyaa kanarraa taruu danda'an jechuu. Rabbiin rahmata isaanii haa godhu. Wanni godhan hin jiru rahmatuma olii kadhatu jechuu obboloota kiyya. Kuni qormaata nu haa ta'u. Ka osoo waliin beeki osoo naannoo waliin beekin yoo walis beekne waliin guban ka osoo waliin beekin zarima waliitu waliin beekin akkanuma miidiyaa irra wal argineefillee waliin gubannu isa meeqannasaa obboloota kiyya. Haalli jiruu duniyaatu nu gabaabdu. Hagamiif ol nyaanna hagam addunyaa kanarra waggaa 100 asirra hin jiraannu waggaa 1000 asirra hin jiraannu. Namni waggaa 100 jiraatu muraasa jechuu yeroo ammaa. Umriin nama ammaatu gabaabdu akkuma umriin daftee as fiddu azallillee daftee fiddi jechuudha. Nama hedduu dhabamaa jira haala kanaan. Kun karaa deemee riskii barbaadata karaa kana ajjeefamaa. Kun karaa kana qaqqalama keessattuu namni yeroo ammaa wallaahi haaluma suukaneessaan du'aa jira jechuudha. Namni azallitti dhuftee du'u nama muraasa.
Kanaafi kanallee riskii barbaadata biyya namaati ibidda nama biyya namaatiin nyaattamanii rabbi aanaalii isaanii haa sabbarsiisuu baay'ee nama dhukkubsa baay'ee onnee nama cabsa wallaahi laazim baay'ee onnee nama cabsa jechuudha rabbi rahmata isaanii haa godhu